Dabalii gatii kiraa manaa waliin walqabatanii komii hawaasa biraa kaan furuuf mootummaan labsii to'annoo fi bulchiinsa kiraa manaa baasuun isaa beekamaadha. Biiroon bulchiinsaa fi misooma manneenii magaalaa Finfinnees labsicha hojiirra oolchuuf waxabajjii tokkorraa eegalee waliigaltee kireessaa fi kireeffataa galmeessisaa jira. Hojiin waliigaltee kireessaa fi kireeffataa galmeessisuu yeroo qabameef keessatti akka xumuramuuf hojiin hojjetamaa jiru maal akka fakkaatu eemmenni kutaalee magaalichaa garaa garaatti argamuun daawwateera. Kireessitoonni fi kireeffattoonni waliigalticha raawwachuuf kutaalee magaalichaa garaa garaatti argamanis gara seera qabeessummaatti dhufuun qaama lamaaniifuu bu'aa malee miidhaa hin qabu jedhan. ጥቅሙን ገና ስናየው ነው አሁን Faayidaa isaa boodarraa kana caaluu dubbachuu dandeenya. Amma yoon kana jechuu baadhes garuu wanti guddaan hojmaata gochuun isaayyuu faayidaa isa olaanaadha. Gama kana qofaan osoo ilaalleeyyuu gahaadha. ሕጋዊ መሆኑ ምንም አጠያያቂ አይደለም። Seera qabeessa ta'uun waan wal nama gaafachiisu miti. Kireeffataan tokko osoo jeeqee as dhufnee furmaata argachuu dandeenya. Yoo kana hin taane garuu waajjira poolisii deemnee iyyanna. Deddeebi'uu dandeessa kun ammoo rakkoodha. Kanaaf kuni lamaan keenyaafuu gaariidha. ነው የምለው እኔ ለዚህ ይረዳል ብዬ ያግዛል ብዬ እገምታለሁ። እኛ ብቻ የሆነ ችግርም ቢኖር ቢያጋጥም መንግስት ማውቆት Rakkoon yoo nu quunname bahaa yoo jedhamne mootummaan akka beeku ta'a. Kun waan gaariidha. Dhufnees yaada kennuu dandeenya. Yeroon kennamee fi baay'inni humna namaa kan waliin madaallee ta'uu kaasanii hojiin hubannoo uumuu fi dabalii yeroo irratti hojjetamuu akka qabuus gaafataniiru. አጠር ይላል ጊዜው አጭር ነው አንድ ወር ላይ በቃ ይችላል እኔ አሁን Yeroon kenname gabaabaadha yookaan baatii tokko ga'uu dhiisuu danda'a. Namni baay'een hin dhufne. Namni keenya gara dhumaarra waan baay'inaan dhufaniif osoo ogeessotatti dabalanii gaariidha. ለበለጠ ቢስተካከል ትንሽ ወረፋው ቀነሱ ብሎ Irra caalaa osoo sirreeffamee kaniin jedhu dabareen waan baay'atuufi ji'inni osoo dheerate gaariidha. Osoo yeroon dabalamee gaariidha. ምናምን ስለሚጠብቅ እሱ ቢስተካከል በጣም ቆንጆ ነው እላለሁ። Hoogganaa ittaanaan biiroo bulchiinsaa fi misooma manneenii bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Mokonnon Miijanaa hojiin galmeessa waliigaltee kireessaa fi kireeffataa gara jalqabaarraa harkifachaa yoo tures amma garuu hojii hubannoo uumuu hojjetameen jijjiiramni gaariin jiraachuu dubbatan. እስካሁን የምዝገባ ሂደት ውስጥ ወደ 80,000 በላይ hanga yoonaatti kireessitoonnii fi kireeffattoonni 80,000 dhiyaatanii galmee raawwatanii jiru. Ammas aanaalee jiran hunda keessatti dabareen galmeessisaa jiru. በየወረዳው ምዝገባ እያካሄዱ ይገኛሉ። Adabbii dabalataarraa baraaramuuf kireessaas ta'e kireeffataan yeroo kaa'ameef keessatti waliigalticha raawwachuu akka qaban Injiinar Mokonnon dhaamaniiru. ወሩ ሰኔ 30 ካለቀ በኋላ ቅጣት የሚያስከትል መሆኑን Waxabajjii 30 erga xumuramee booda adabbii qaba. Sanarraa jalqabee adabbiin shallagamuu eegala. Fiixeen adabbichaa immoo kiraa manaa ji'a 3 adabsiisa. Mana murtii deemuun kireessaas ta'e kireeffataa kan hin raawwanne himanni banamee dhala waliin akka kafalu ni taasifama. Kanaaf yeroo jedhame kana keessatti deemanii waliigaltee kana raawwachuu qabu. ሁለቱም አብሮ ሄዶ ማስመዝገብና ውላቸውን አረጋግጠው ማስመዝገብ አለባቸው ማለት ነው።